dukkana keessaan baane keessa jiraachuun akkam ulfaataa jetti obboleettiin keenya bunarra. Seenaa ajaa'ibaati. Obsaan dhaggeeffadhaa. Nama 5 nama 10 nama 20 immoo sheer gochuun irraanfatina. Keessattuu hiriyoota keessa warra qabdan hundumaaf sheer godhaa. Duwiitu godhaati immoo sagalee kanarratti naaf hojjedhaa. Bakka sagaleen kiyyan kun hin geenye sagaleen keessan naaf gahaa waan ta'eef barumsa guddaa waan qabuuf anan isiniif dubbisaa jira. Obboleettiin kun akkas jette. Hiriyaa gadhee fi qoree dhoqqee keessaa yoo waan nama baraare malee ijaan arganii of baraaruun hin danda'amu. Inni namatti kolfee ilkaan namatti addeessu hundumti fira namaa miti. Inni nyaara guuree fuula namatti dukkaneessu hundumtis immoo xalaata namaa miti. Maaf kana jettee jechuun keessan hin oolu. Akkuma Oromoon jedhee saree bu'aa malee hin duttuu jedhamitiire anillee isa kana jechuu kana nani barbaadee fi mudannoo yookiin immoo mudaan arrage yookiin madaa dukkana rakkina jireenya abdii kutannaa dukkana gadi fagoo callamaa balbala cufamaa abdii galma hin geenye deemanii fagaachuu dhiisuu dubbatanii dhaggeeffachuu dhiisuu kana keessa kana nani har'a jiraachaa jiru sababa hiriyaa kooti. Hiriyaa baay'ee jaaladhuu fi baay'ee kabaju tokkoon qabu. Ani kanan dhaladhee guddadhe akkuma nama kamuyyuu baadiyyaattan dhaladhes baadiyyaattan guddadhe. Harmeen koo ani dhaladhee gaafa waggaa 5 mucaa isa garaatti baattu da'umsa irratti na jalaa boqotte yookiin immoo duute. Abbaan koo garuu bakka haadha koo bakka abbaa koos bu'ee anaan kunuunsee na guddisee ture. Ollaa keenyaa mucayyoon durbaa urmiidhaan walitti dhiyaannu tokko urmiishii waggaa 2 caalaa kan nan caalle tokko ollaa keenya jirti turte. Lafti manni barumsaa nuti deemnee too barannu namoonni baadiyyaa keessatti guddatan beektu sa'aatii tokko yookiin daqiiqaa 30 deemnee mana barumsaa baranna ture. Kanuma keessaa waggaan keenyas deemee urmii keenyanis guddannee diddibachuu diddiqachuus qabnee babbareedus ni jalqabne. Kanumaan itti fufnee oduma jirruyyuu ani barumsa kootti mucaa baay'ee cimtuu fi jabduu waan ta'eef hiriyaan koo kun baay'ee ishii natti naafti turte. Garuuyyuu baay'ee wal jaalanna. Anis baay'een ishii jaaladha. Sababni isaa obboleettiin qabu akka obboleettii kootti, obboleessan qabu akka obboleessa kootti waan inni ishii ilaaluuf. Egaa akkasumatti itti fufnee urmiin keenyas deemee kutaan keenyas oliiqee barattuu kutaa 7 gaafan ta'u urmiin kiyya waggaa 17 ture. Urmiin kiyya waggaa 17 kanatti ani barattuu kutaa 7 tan ture. Barumsa kootti baay'ee cimtuu waan tureef abbaan koos haadha manaa biraa fuudheera waan ta'eef haati manaa inni fuudhe suni baay'ee naasaqaayyaati yookiin immoo makaraa baay'ee na argisiiste turte. Namni haadha biddeenaa wajjin hin jiraattani dhugaanaaf ba'uu ni dandeessu turtan. Haadha biddeenaa jechuun maal akka ta'e nama haadha biddeenaa wajjin jiraatetu beeka. Kanarraan kan ka'e yeroo baay'ee dubbii ishii yookiin jecha ishii baqachuu fi miila koon gara maatii mucayyoo hiriyaa kootti kanatti nan marmaara ture. Barattuu kutaa 7 yeroo turetti mucayyoon kun ijoollee dhiirarraa birri nyaattee dabarsitee na laatte turte. Halkan tokkotti dhiira 7 yookiin 8 ana wajjin bulee ture. Ani yeroo sanatti urmiin koo waggaa 17dha. Nyaadhii garaa koorraan qabu uffadhee dirri koos qullaadha. Abdiin koo hundumti isaayyuu duwwaa ture. Ijoollee sana malkii isaanii kana jedhee gargar baasuu kan hin dandeenyedha. Garuu nama 7 fi 6 waliin ta'u jedhee tilmaama sammuu kootti nan hima. Ishiinis erga dabarsitee na kenniteen boodatti gara mana ishiitti galte. Abbaan koo yoo gaafatu hin argine weeroo wal fakkaataa miti kan nuti daree dhabaani. Ani har'a meekaappii waan qabuuf biraa hafeera jettee abbaa koof deebiste. Halkan tokko erga na faana bulaniin boodatti halkan lammataa fidanii dallaa abbaa kootii keessatti nagatan ture. Eebelu jedhee isaan himuu hin danda'u. Ishiiti kanas godhe jedhee homaa waan shakke tokkoyyuu hin qabu ture. Egaa waan fide nama jalaa hin hafuu mitiire halkanuma gaafasanii garaa kootti daamni naafi ture. Egaa intala baadiyyaa waan ta'eef baay'ee sodaadhee dhoffadhee garaan koo guddachaa gaafa deemu achi badeen Finfinneetti galee ture. Barandaa warra barandaa jiraatan wajjiniin ijoolleen barandaa jiraatan yookiin namni barandaa jiraatu nama gaarii miti jedhee nama dubbatu har'a yoo nagee baay'ee isaanitti gadda. Sababni isaa kunuunsa namni namaa godhu lafa sanitti argee waan ta'eef. Ji'oonni koos deemanii anis waaqayyoon na gargaaree ilma dhiiraa tokko nan argadhe ture. Achuma magaalaa sana keessatti daa'ima koo bukkee ciibsee erga deekeen booda daa'ima koo bukkee ciibsee
nam gara mana namaatti hiiqee kafana miiccuu nan jammare. Waan an argadhe immoo fudhadheen gara barandaatti deebi'ee ijoollee sana wajjin lafas bulugoo ittuma fufe. Kuni turtii waggaa tokko akkasumatti narra ture. Gaafa daa'imni kiyya waggaa tokko guutuu ija koo osoo ibiddaan niqadhee miilli koo deemuu na didee osoo na kitkiru gara abbaa kootti deebi'e. Dhala koos abbaa kootti kennee abbaa koos kadhadhee abbaan koo gara biyya ormaatti na erge. Har'aaf kana nani jiraadhu Dubaay yookiin Dubaay magaalaa Aleen jedhamu keessan jiraachaa jira. Biyya kana kan gale waggaa 4dha. Garuu ergan biyya kana galee waa'ee sana duuba isaa deemee abbaa mucaa kootti baruun qaba jedhee gaafa nani barbaadu waa'ee sana akkuma ta'e gaafa irra ga'u hiriyaan koo akkana gurguratti gaafa na ga'u baay'ee isaan gadde. Yaaddanii beektu barattu baay'ee cimtuudha. Kutaa tokko jammaree amma kutaa 7tti lammaffaa baheen beeku. Barumsa koo gargar na guddisiistee abbaa koo biyya sana keessatti mataa isaa gaggabdee ija koo na jaamsitee gurra koo na duuchitee miila koo na naafistee morma koo narraa murtee na awwaalte jechuu nan danda'a. Ishiin irra garuu barumsa ishii sana xumurtee hojii mangistii qabdi. Ani garuu gaadaa dhumaan jira. Isa kanayyuu miti gannatti ulfaate. Ilmoo abbaan qabne guddisuuni baay'ee isaa namatti ulfaata. Har'a dhalli kiyya kuni gaafa gee abbaan koo eenyudha naan jedhe eenyu akkan jedhuun hin beeku. Yeroo baay'ee yaa Rabbi maaloo na ajjeesi odoo gaafiin kun natti nuuf hin jedhii kana nan waaqa kadhadhu yoo jiraate isa kanaadha. Eenyu jedhees akkan isaa deebisu hin beeku. Abbaan kee du'e yoo hin jedheeni boru namarraa boruun isaan oolu. Abbaan kee jira yoo hin jedheeni eenyu dhedhee na gaafachuun isaan oolu. Abbaa kee immoo hin beeku jedhee seenaa kana yoo itti hime haadha akkanaarraa maafiyyaa waaqayyo na uumte jedhee waaqa komachuun isaan oolu. Dhala koof baay'ee rakkachaa jira. Baay'ee dhiphachaa jira. Gaafiin koo immoo gaafii deebii hin qabnedha. Imimmaan yeroo dheeraa namarraa hin cinne bo'uuni hamma nama hubu nama bo'ee beekutu beeka. Adaraa keessan obboloonni koo warri biyya keessa jirtan akkasuma biyya ormaas jirtan immoo hiriyaa keessan irraa of eeggadhaa. Warri ilkaan isinitti kolfan hundumti fira keessanii miti. Fira fakkaattee risaanii simbira nyaattee jedhamiti Oromoon warra fira fakkaatanii nama nyaatantu baay'ate waan ta'eef mee maal na gorsitu maal immoo naan jettu. Mee akkamittiin na jajjabeeffattu anaan jajjabeeffadhaa. Yaada keessan koomentii jala naa kaa'aa. Hamma naaf danda'ame seenee dubbisuu nan yaada. Gaafii koo isa deebii dhabe kana namni tokko deebii naaf qabdu laata? Mee immoo namni akka koo kanatti mudannoo akkanaa hiriyaa keessanii miidhaa qabdan jirtu laata? Koomentii jala naaf kaa'aa. Warri miidhaa qabne immoo cibsaatii irraa of eegaa sinin jedha. Dhaamsi koo isa kanaadha. Ani dhaladhee kanan guddadhe jiituu lalistuu Oromiyaa keessa. Lafti dhaloota kooti immoo Arsii Baati. Nagaatti naa turaa. Baay'een isin jaaladhaa. Shaaloom jette obboleettiin keenya kun. Baay'ee seenaa kanarraa waan gurguddaa tokkoon baradhe. Baay'uma isaan gadde. Amma nan gaddeen isinitti immoo egaa yaada keessan koomentii jala kaa'aa. Koomentii jalatti deebisaa fi isin immoo akkuma obboleettiin kun jette namni ilkaan isinitti kolfe hundumti fira keessanii miti. Namni nyaara isinitti gure hundumtis immoo xalaata keessanii miti. Jabaadhati of eegaa. Of eeggannoon eenyuuf hin badu. Gaafa of eegdee hin bareedda malee hin miidhagda simboota argatta malee waan taatu qabdu kan biraa. Nama baay'ee hammatti dhiyaattu beeki malee hamma namni sun sitti dhiyaatu hin beekin. Hiccitii yeemmoo dabarsisee namatti hin himatini. Sababni isaa har'a yoo ati xinnaatti himatti boru guddaa si miidhuu danda'a sababii ta'eef. Rakkina keessa namni akka hin beekneef jabaadhu godaa keessa sassaabadhuuti of eegi. Gooftaan isin haa eebbisu. Turtiin keessan Waaqayyo wajjin haa ta'u. Shaaloom. Nagaan Kiristoos hunduma keessaniif haa baay'atu. Har'ammoo yaada obboleettii tokko isiniif dubbisa jechuudha. Yaada ishii kan isiniif dubbisee nanis yaada mataa kootii tokko isiniif kennuu barbaada. Yaada keessan bareeda fi yaada keessan gaarii sana immoo koomentii jalatti kaa'uu fi hin irraanfatinaa dhaamsa koodha. Gooftaan isin haa eebbisu. Viidiyoo kana immoo koppii linkii sheerii naaf godha. Obboleettiin kun akkas jettee maaloo dhibuu koo akkamii jetteeti ani maqaa koo ibsachuu hin barbaadu mee waan tokko naan jedhii ilaa dhibuu koo ani hiriyaa dubartii baay'ee jaaladhu tokkon qaba. Odumaan hiriyyaan keenya hin jirruyyuu ishiin jaalallee dhiiraa tokko qabdi. Ani immoo nan qalladee taphadha malee dhiira onnee koo keessa gashuu miti. Waadaa maatii kootiif galeen qaba ture. Hiriyyaan kiyya isheen dubartii tuni hiriyaa ishii wajjin wal jaalatan
kana dhiistee nama biraa jaalattee heerumtee gaafasi ishiin gaafa ishiin heerumtu irraa zimi jedhanii mucaa sana booddee akka obbolummaatti waliin haasa'u malee jaalala dhiisanii booddee ofuma ishiitiif maaliif hiriyaa kiyya tana waliin hin jaalattu jettee gaafattee sana booddee siinis naaf hin marartiin baay'een jaaladha jedhee deebisee fi sana booddee mucichi dhufee ana jaaladhu jedhee na dhiphisee eegalee ishiinis jaaladhu maaloo naan jettee na cinquuf gaafii na gaafattee na cinqite ani naan jetti ani hin ta'uu osoo jedhuuni hanga waggaa tokko kanatti mucaan hamma ani si kadhadhe cubbuun koo sin qabu jedhee na abaaree ture sana booddee gaafas kana qorichaan sitti godha jedhee na sodaachisee anis namoonni nama hunduma jaalatti wajjiniin jirti jedheen namatti haasa'a jettee na doorsistee achumaan anis xinnoo keessa galuu eegalee hiriyyaan tiyya tunis ana hamachuu eegaltee sana booddee isheen isa jaalatte jettee mucaan immoo akkatti jaalatte jettee ana haasofti mee maal naaf jetta anatu balleesse moo ishiidha inni hin odeeffamu jaalalaan maaloo na rakkisa baay'ee si jaaladha jedhee na cinqaa amma immoo akkatti ishii jettee haasoftu oduudhaan eenyutu balleesse mee natti himi baay'ee isaan cinqamee jira ishiin garuu heerumtee abbaa warraa wajjiniin jirti amma jette. Obboleettiin kun maal jettee hiriyaa dubartii qabdi hiriyaan ishii dubartii sun hiriyaa dhiiraa qabdi turte hiriyaan dhiiraa ishii sun immoo gaafa ishiin ishee dhiistu akka obbolummaatti wajjin haasa'anii san booda maaf hiriyaa tiyya tana hin jaalattu jedhee hiriyaa ana maal godhe anaan gaafii jammare ani immoo waadaa maatii kootiif galee waan an qabuu fi waadaa maatii kootii sana cabsuu hin barbaanne waadaa maatii kiyyaa sana cabsuu waan hin barbaanne mucaa kana hanga waggaa tokko ishiin jenniin qoricha sitti godhanaan jedhee na sodaachisa ishiinis immoo ishii nama hunduma isaa jaalatti jedheeti nan maqaa kee balleessa jettee na sodaachisaa jirti innis immoo nama hunduma jaalatti jedhee maqaa kee si balleessa jedhanii na doorsisaa jiru. Eeganan immoo ishii sin jaaladha jedheen immoo hiriyaa kiyya narratti jaalatte jettee na hamachaa jirti duras kanatti fide ishiidha ammas immoo kan maqaa koo balleessaa jiru ishiidha maalan godha akkam naa wayyaa badii kan qabu immoo eenyudha ana ishii hiriyaa ishii jaalateetu badii qaba moo ishii isa hiriyaa ishii na jaalachiisteetu badii qaba jettee obboleettiin keenya kuni yaada keessan koomentii jala akka keessaniif abdii fi amantiin qaba asumaan immoo isa nan isiniin jechuu barbaade obboloota koo adaraa keessan inni isiniin jiru tooshee inni nan isinitti himu yoo jiraate adaraa hiriyaa gadheerraa of eeggadha obboleettii ta'e obboleessa yaa ta'u eenyuma hamma feeteyyuu yoo jaalatte hiriyaa kooti jettee dhossaa keetti ni matiin hiriyaa kooti jettee karaa isaarraan deemi hiriyaa kooti jettee karaa ishiirraan deemi sababbiin isaa bara kana keessatti namni albee qara lamaa ta'eera dhugaa waaqayyoon isinitti dubbachaa jira jechuudha hiriyaa keessan yeroo hundumaa eenyu godhadhaa waaqayyoon amantii keessanitti warri amantiin ente ta'e musliima ta'e ortodoksii ta'e maal ta'e ani nan gashu amantiin kee garuu hiriyaa keenyu godhadhu isa uume waaqayyoon godhadhu dhossaa keessatti duwwaa himadhu sababni isaa hamma feeteyyuu jaaladhu hamma feeteyyuu itti dhiyaadhu hiriyaan dhugaa bara kana keessan jiru hiriyaan dhugaa siif kan jiru si duwwaadha. Dibooraadhaaf kan jiru eenyudha dibooraa duwwaadha akkasuma siifis kan jiru eenyudha si duwwaadha jechuudha bara kana keessatti namni walirraa nyaatee wal nyaachaa jira walirraa nyaatee wal salphisaa jira walirraa nyaatee wal awwaalaa jira walirraa nyaatee boolla walii qotaa jira walirraa nyaatee kiyyootti wal gataa jira kanaaf obboloota koo adaraa keessan namarraa of eeggadha adaraa keessan namatti dhiyaatanirraa of eeggadha keessattuu namatti dhiyaatanirraa cimsaatti of eeggadha karaa namni sun itti si miidhuun hin beektu waan ta'eef karaa namni sun itti si goddoo karaa namni sun itti si cabsuun hin beektu waan ta'eef karaa namni sun itti si balleessuun hin beektu waan ta'eef adaraa keessan inni isiniin jedhu yoo jiraate obboleessa dhiiraatiin obboleettii dhiiraatiin wanti hin jedhu yoo hin qabaadhe hiriyaa gadheerraa of eeggadha hamma feeteyyuu jaaladhu hamma feeteyyuu amanii hamma feeteyyuu tisiti garuu dhossaa kee yookiinis immoo si duwwaa waan ilaallatu wayii baastee ittiin himin si duwwaa waan ilaallatu wayii baastee ittiin haasayin sababni isaa namni wal jaalataa wajjin haasaa hiriyaa waggaa dheeraa wajjin turte yoo ta'e yaa you right maaliifii nama sana waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 wajjin turte yoo ta'e waggoota kana keessatti waan argite wayii qabda garuu aga jaalattee ji'a 6 7 ji'a 8 keessatti fuutee hiriyaa garaa keetii waan garaa keetii hunduma isaatti haasayin waan itti haasoftu wayii itti haasayitii ilaali namni sun ircitii sanan qabatamoo hin qabata yoo ta'e itti fufii nama isa wajjin deemin qabatu yoo ta'e immoo hiriyyinnatii kee irraan kutin garuu iccitii keetti hin himati
bara kana keessatti wal miidhaa kan jiru boolla walii qotaa kan jiru wal awwaalaa kan jiru eenyu dhoottan hiriyaadha adaraa keessan misniin jedha obboleettii kanaaf immoo mee yaada keessan kennaafi namoota baay'eedha meeseejii kana baasee odoo sinitti argisiise yaada akka obboleettii kana kan naa dhiyeesse yaada akka obboleettii kana ilas boontuun kun illee yaada akka ishii kana naaf dhiyeessite jechuudha. Tigistituun illee yaada akka ishii kana dhiyeessite jechuudha. Biliseen tun illee yaada akka ishii kana naa dhiyeessite jechuudha. Ani yaada nama kana hundaa dubbisuu hin danda'u. Garuu dubbisee yaadni keessan ol fakkaata yoo ta'e yaada nama tokko dubbisee namni tokko koomentii akkasii kennuun hin godhaa jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo adaraa keessan ofii keessan eegaa adaraa keessan namarraa of eegaa bineensarraa miti namarraa of eegaa isiniin jedha. Gooftaan isin eebbisu lakkoofsa wasaabbii ana asirra isiniif kaa'u kan ammoo namoonni rakkina qabdan gorsa barbaadan akkasuma immoo mudannoo garaagaraa qabaatan wanta barbaadan kam ittiin nagaafachuu warri barbaadanii kun lakkoofsa asirra isinii kaa'u kana wasaabbiidhaan na dubbisa akkasumaan immoo dhuftanii warri na dubbistan bilookiidhaan jala isin baasa jechuudha eenyuma namaa jalaa miiseejii qabu kan hin danda'u gaafa xiqitii keenyaa barreessite gasseenii ilaalee ergaan keessuun na ilaallata yoo ta'e duwwaa si dubbisa ergaan keessuun na ilaallatu taanaan gaqqabeen bilook godhee si bira darbaa jechuudha kanaaf lakkoofsa asirra isinii kaa'u kana na dubbisa eebbifamaa baay'een isin jaaladha shaaloom.